Israa'elii fi Iraan walitti kaa'anii Ameerikaan gargaaraarti. Warri kaan immoo baabsii dhaquuf kajeelaa jiru. Baabsii beektu sangaan tokko dur baabsii dhatte shuu itteetu lafa qoonfartee warra kaan walitti buuftee gaafa jarri itti bani immoo baatee badde biraan beektu sakana warra baadiyyaatti dhalate godhe meetanii mas darressu yaa walitti naxxee gaafa jarri itti allayyaa buuti. Warri kaan immoo baabsii kajeelaa jiru. Kanaaf amma maal ta'aa jedha jira addunyaan dhiiga walichaatiin fashalaa'eera jennan immoo humni kan waaqayyooti barri kan waaqayyooti gooftummaan kan waaqayyooti aangoon kan waaqayyooti inni biyya Itoophiyaa kana keessaa nu raasus humna dhiiga walichaan paaralaayizdi ta'eera. Dhiiroo viidiyoo kana otumaan waltajjii tiktook kanarra olii gadi viidiyoo olii gad daddabarsuun viidiyoon kun ijarra na bu'e. Ijarra na bu'e otoo hin taane qalbirra na bu'e akka nama waan jalaa bade argatee tokkotti. Inni maal seetanii ammatti Oromoo silaa kan barbaachisu abbaa amantaa akkasiiti. Dhugaan isiniin jedha. Waa malee hin jenne waan kana waan baay'ee keessa kiyya jira. Abbaan amantaa Oromoo inni amma gurguddoonni Oromoo inni amma warra jibbansa garee tokkootiin deeggarsa garee tokkootiin otoo cubbuun laallatin otoo rabbumaa itti si gorsan kanalleen sodaatin waan baay'ee hojjechaa jiranidha. Sadarkaatti namni garee tokko deeggaruuf jedhee ganda keessa deemee shaamaa lakkaa'u. Istiik laayitaa maal jedhanii jimlaayitii ganda keessa billij jedhu garee tokko deeggaruuf jecha otoo cubbuun meeqa jirtu inni kaan jibbansa amantaatiin otoo rakkoon meeqa biyya kana keessa deemu otoo kadhatuufii qabu amma dhiyeenya kanafaa qalbiidha yoo kan laaltan ta'e waa meeqa deemaa jira. Dhugaadha Israa'el irraa gadoo qabaachuu dandeessa nama Israa'eliin lolu kamuu deeggaruu dandeessa otoo amantaa fedhellee ta'e tarii dhimma amantaatiin waliin qabatu ta'a tarii rakkoon kan keetis sababa qabata. Ta'us garuu silaa wanti sirraa eeggamu biyya addunyaa tanatti akkamitti nageenyi dhufaa hawwuu qabda malee ibiddi gonkumaayyuu bu'aan qabu. Silaa amma abbaan amantaa Oromoon barbaadu abbaa amantaa akkasitti addunyaadhaaf kadhatu nu bira dabre isa dhugaa deeggaruudhaaf dhaabbate kan dhugaadhaaf kadhatu abbaan amantaa Oromoo barbaachisu isa akkasiiti jedhee yaada sa'aatii amma jirru kana. Yoon kana jedhu waan baay'eetu na keessa jira yeroo waggaa kana naaf fakkaata yeroo tokko biyya Los Angeles California keessatti ibiddi qabate. Ibiddi qabate suni qa'eef qabeenya lubbu qabeeyyii hedduu barbadeessutti gaafa inni ka'u lola rabbiitii jedhanii waan sanatti gammachuu akka qaban ibsatanii sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Biyyi Los Angeles kutaa biyya Ameerikaa waan ta'eef yeroo sana rabbiin akka waan bulchiinsa Tiraamp irraa haaloo bahachuudhaaf jedhee ibidda san itti qabsiisetti gaafa isaan haasa'an. Hooggansi yeroo sana biyya sana harkaa qabu sun cubbuu hedduu hojjechuu danda'a waan baay'ee waan hin deeggaramne ta'uu danda'a. Ta'us garuu ummata miskiina kana bakka bu'u waan walii qabatuunis hin qabu. Dabalataan lubbu qabeeyyii haywaana waan tokko hin beekne hedduutu ibiddaan as keessa barbadaa'aa jira. Abbaa barbaade yoo ta'e diina kan kee kan ibidditti qabatee gubachaa jirutti namni waan itti gammadu gaarii natti hin fakkaatu. Ibidda gareen tokko gamaaf gamanaa walitti darbatu. An fakkeenyaaf bulchaan Israa'el yoo ka'ee har'a waan tokko balleesse cubbuun sun kan ummata Israa'elii miti. Iraan kaatee kan waan tokko balleessitu yoo ta'e sababa isiin waan tokko balleessiteef uummanni isaa deebi'ee lafarraa bada lafarraa buqqaa qa'eef qabeenya isaatirraa qabeenya isaa guutuu barbadaa'ee gubata. Badii inni hojjeteef olaantummaa inni barbaaduu fi xiiqii inni qabatee hawaasa keessatti waan hin taane uume sanaan ta'uu danda'a. Ta'us garuu badiin bulchiinsi Iraan hojjete ummanni Iraan ittiin gaafatamu. Kanaaf silaa wanti nurraa eegamu garee tokko bira dhaabbannee tokko wacuudhaaf isa kaan inumaatu warra jabaadhaa jedhu jira bara. Iraan amma jabaattee belullee barbadeessuu qabdi gaafa jedhan dhageettaniisin irra deebi'ee kan hin jedhu yoo jiraate abbaan amantaa Oromoo amma barbaachisu abbaan amantaa Oromoo isa akkasiiti isa waaqa itti amanu waan barbaade jedhee haa yaamu waaqa jedhee haa yaamu Iyesuus jedhee haa yaamu rabbi jedhee haa yaamu wanti inni yaammatu isa dachiif samii kana uumedha isa ana uume jedhee yaada inni ana uume sun addunyaadhaaf nagaa buusuu danda'a qabbana buusuu danda'a jedhee waan yaaduuf yaa waaqa ana uume addunyaadhaaf qabbana buusi jedhee kadhata. Eeyyen nu bira dabree addunyaa guutuudhaaf kan kadhatu san abbaan amantaa Oromoo barbaachisu abbaa amantaa akkasiiti. Viidiyoon kiyya bakka tokko tokkotti isin quuquu danda'a. Hundaafuu yoon dogoggore na of kalchaan jedha.